Subtraction of the vectors. Subtraction of vectors maal jedha? Vector subtraction is done in the way where as a vector addition with one small change. Egaa vector additionii viidiyoo darbe keessatti ilaallee turre akkamitti akka ijaman riizaaltaantii isaanii waliin ilaallee turre jechuudha. Riizaaltaantii veektarii A fi B yeroo ilaallu A plus B wal qixa riizaaltaantii nu kenna jennee turre. Akkasuma inni kunis kallattiima tokkoon kan nuti idaanu jedha. Opereeshinii kana kan gaggeessinu garuu jijjiirama xiqqoo qaba. Additionii irraa jechuudha subtraction. Jijjiiramni sunis maal kan jedhu ilaalla jechuudha. You add the first vector to negative of the vector that need to be subtract. Egaa jalqaba irratti walitti daana sana booda negative vectorii suniin kan walitti daanu jechuudha. A fi B jira. A ni jira. A ni jira. Akkasumallee A ni jira. B nis ni jira. Fakkeenyaaf akkuma asirratti argitan A ni jira. B nis ni jira. B negative yoo ta'e A plus negative B faana kan nuti walitti daanu jechuudha. Maal garaagarummaan isaa asitti negative ta'e jechuudha. Additionii fi subtractioniin garaagarummaan isaa kan garuu asitti pilaasiidhuma fayyadamna. Akkuma asirratti argitan jechuudha. You as discussed earlier, a negative vector has the same magnitude as original vector but point in the position direction. Subtraction vector B from vector A, which is written as A minus B, is actually equal to A plus times minus B. Egaa maaliif kana ta'e akkasiin barreessina? Kana faana akkamitti wal qixa ta'e? A plus times negative B ni jiru kun. Egaa maaliin waliin baay'ifna? Ida'uu fi plus times negatiiviin maayinesiin maalla? Maayinesii waan nu kennuuf jechuudha. Plus times maayinesii jechuun wal qixa maal nu kenna? Maayinesii nu kenna jechuudha. Kanaafidha asitti maayinesii nu kenne. Kana faana wal qixaadhaan nuun jedhe jechuudha. Akkuma asitti argitan jechuudha. Opposite directionii waan ta'eef kan asitti nuuf agarsiisu jechuudha. Opposite directionii B jechuudha. Asuma fakkeenya asirratti isiniin agarsiisa yeroo figure 1.6 bira geenyu jechuudha. As indicated in figure 1.6, draw the vector minus B from the tip of A and join the tail of A with the tip of minus B, then the revolution vector is different A minus B jechuudha. Difference isaati jechuudha. Egaa akkuma argitan N ni jira. As N teelii isaa kana ni argitu. As teelii A jechuudha. Jalqaba waan isaati jechuudha. Initially A ta'e jechuudha. Eedhaa gara B'ti kuni. Irraa gara B deemaa jira. B'n asidha. Irraa gara B deemaa jira. N teeliin isaati. Heediin isaa asidha. Asii immoo B'n immoo gara kanadha. B'n immoo kallattii kanadha jechuudha. Kallattii kanattidha B'n. N gara kanaa akkasii yoo deemu B'n immoo gara kanatti deema. Minus B jechuun immoo faallaa B kanaati jechuudha. Minus B jechuun immoo faallaa B kanaati. Maaliif kana isiniin jedhee B minus B jechuun maal akka ta'e akkasiin hubattaniif jechuudha. Minus B jechuun immoo faallaa A isa akkas deemu as deebi'e jechuudha. Broken laayinii isa argitan kan broken laayiniin laayinii solid laayinii ta'e jechuudha. Broken laayiniin kun B yoo ta'u solid laayiniin kun immoo solid laayiniin jennu kun immoo minus B dha jechuudha. Egaa akkasuma irraa hubannu kallattii kanatti kallattiin kun A jennee kallattiin kun immoo B jennee B'n kun immoo asii gadi yeroo deebi'utti gara kanatti yeroo deebi'utti maal ta'a? Minus B ta'e. Minus B ta'e. Kanaafuu A'n akkas kanarra sibiila yeroo ba'u kallattii kanarra yeroo deemutti B'n immoo minus B kana ta'e. Kanaafuu riizaaltaantii isaanii kana ta'a jechuudha. Akka argitan amma fakkeenyaaf
A akka dura viidiyoo darbe keessatti haasofnetti A'n kana yoo ta'u asii olee xiyya kanaan argitan kana xiyya isiniin agarsiisu kanaan B'n immoo akkana yeroo ta'u xiyya mul'achaa jiru kanaan riizaaltaantii isaa kana ta'a jechuudha. Kana jechuun A plus B ta'a. Garuu immoo kun kana jechuun ani amma isinitti agarsiise kun riizaaltaantii isaa A plus B dha jechuudha. Kan isa kanaa immoo garuu asii yeroo ta'utti A minus B ta'a jechuudha asiin. Maaliif B inni kun negatiiva biti oppoozitiidhaaf B'dhaaf oppozitii waan ta'eef gara kanatti kan inni negatiiva ta'e jechuudha. Kanaaf riizaaltaantii isaanii heddii teelii A fi heddii B faana walitti kan ta'an riizaaltaantii isa jechuudha. Asitti teelii A fi heddii B irratti jechuudha. Teelii A fi heddii B irratti riizaaltaantii isaati. Teelii A fi heddiin B riizaaltaantii isaa maayinasa ta'a jechuudha asirratti. Ifadha jedhee yaada. Akkuma argitan. Asirratti B'dha. A plus B waan ta'uu dideef inni kun asitti A plus B otoo ta'ee jiraate kanaan jechuudha. Kanaan xiyya kanaatiin kan ol ba'u jechuudha. Garuu immoo B faallessee waan dhufeef oppozitii B waan ta'eef B'n kan yoo ta'u asiin gara kanatti yeroo ta'u gara kanatti oppozitii B waan ta'eef riizaaltaantiin kanaa A minus B ta'ee jechuudha. Riizaaltaantiin argitan kun riizaaltaantiin veektoroota lamaan kana A fi B R ishii kana ta'e jechuudha. R'n kun immoo riizaaltaantii isaa yeroo barbaannu R equal to A minus B ta'a jechuudha. Maaliif B irraa gad deebi'e waan ta'eef jechuudha. Kana birooken laayiniidhaan waan isin agarsiiseef B'n yoo kana ta'u B'n riizaaltaantii isaa yoo kana ta'u B maayinasiin immoo riizaaltaantii isaa isa kana ta'a jechuudha. Kunoo asitti argina jechuudha. R'n isa kana ta'a jechuudha. Ifadha jedhee yaada. Yoo kan isiniif hin galle ta'e immoo koomentii jalatti naa barreessaa bifa haaraataan suurota adda addaa deeggarsiiseen kan isinii akka galan akkasumallee viidiyoo isaa isinii hojjedha jechuudha. Taasudhaan subtraction of figarii maalii tan ilaalle subtraction of vector from B from vector A jedha. Kanaafuu akkasitti na hubadhaa. Example 1 maal jedha? Two vectors have magnitude of 6 and 3 unit. Maal jedha? Vectoriin magnitude unity meeqa qabani? 6 qabanii fi 6 unity. Unity yeroo jennu egaa seentimeetira ta'uu danda'a, meetira ta'uu danda'a, kiiloomeetira ta'uu danda'a, giraamas ta'uu danda'a, unitoota baay'ee ta'uu danda'a. Garuu veektarii waan nuun jedhee jiruuf niwutoonii fa'aa fayyadamuu qabna. Akkasumallee akseleraashinii niwutoonii veelosiitii bakka bu'ee isaa fayyadamna meetira parsi. Kan foorsii niwutoonii fayyadamna. Kanaaf akseleraashinii immoo yuunitiin isaa meetira parsi sekoondii iskeerii ta'uu danda'a. Kiloomeetira per haawarii ta'uu danda'a. Akkasumallee veelosiitii isaan kana fayyadamna jechuudha. Waan veektarii nuun jedhee yuunitoota isaanii jechuudha. Egaa two vectoriin kun 6 unitii fi 3 unitii nuun jedhee jira. 6 unitii fi 3 unitii nuun jedhee jira. What is the magnitude of the resultant vector when the two vectors are in the same direction in opposite direction perpendicular to each other? Egaa maal nuun jedhee jira? Magnituudiin kun lamaan nu kennamanii jiru gaa. A fi B jennee haa fudhannu. A jennee fudhanna. Kan ammoo B jennee haa fudhannu. 3 kana jechuudha. A jennee haa fudhannu isa kana. Isa kana immoo B jennee haa fudhannu. Maaltu ta'a? Riizaaltaantii isaa barbaanna. Veektoroonni kun yeroo kamii? Yeroo the same direction ta'anii fi akkasumallee opposite directionis yeroo ta'an riizaaltaantii isaa barbaadeedha. Perpendicularii yeroo waliif ta'an. Maal yuunitoonni kun 6 unitii kunii fi 3 unitiin kun yeroo same directionii waliif ta'an riizaaltaantii isaa barbaade jedha. Yeroo opposite directionii waliif ta'an riizaaltaantii isaa barbaade jedha. Yeroo perpendicularly waliif ta'an riizaaltaantii isaa barbaade jedha. Egaa maalirraa eeganna? The same direction irraati. Egaa foorsii haa fudhannu. Foorsii fudhannee haa ilaallu. Foorsii yeroo fudhannu 5 Newton Est
est jenna gamma est plus 2 niitan est enna isa kanas est bakka inni itti barreessu xinnoo waan inni jedheefi xiqqoo waan hanqateefi kan maal ta'a 7 niiton ST ta'a jechuudha. Maaliif the same directionidha waan ta'eef yuunitii isaas maaginiituudii isaas iddoo tokkotti directionii isaas takka idduma tokkotti ida'uudha qabna walitti ida'uudha qabna the same directionii waan ta'eef yeroo opposite directionii ta'anu fakkeenyaaf ammuma 5 niitonii isinii fudhadhe kan ilaalla jechuudha. Maaliif nu kenneera fakkeenya isinii fudhadhe egaa amma asirratti immoo 6 fi 3 nu kennee jira. 6 fi 3 nu kennee jira amma egaa niitonii ma fudhanna akkuma amma fudhanne 6 niitonii estis jechuu dandeessu amma egaa noordis jechuu dandeessu maaliif veektarii waan ta'eef daarekshinii qaba est plus 3 niitan est jenna kana maal ta'a 9 niitan est ta'a jechuudha walqixa 9 niitan est ta'a jechuudha. Perpendicular yeroo opposite direction ta'anu amma maal ta'a 6 niiton est westis fudhachuu dandeessu garuu barbaadanii kallattii barbaadan fudhachuu dandeessu est plus opposite direction waan jedheef maal ta'a minus akkan dura isin hojjete akka pilaasii fayyadamuu qabdu maaliif pilaas times akka dura nuuf hime definition isaa irratti dura nu kennu irratti nu ibsa irratti pilaas maayinus jenneeti egaa seera addiishinii irratti ilaaltanii addiishiniin immoo addiishinii sabistiraakshiniin immoo edaatii waan ammatu keessa galchineet veektarii sun negatiiva veektarii isa lammaffaa suniif jedha jechuudha walitti daanu yeroo waliin baay'atu kun maal ta'a 3 maal ta'a 3 est 3 niitan 3 niitan 3 niitan 3 niitan west jennaa jechuudha maaliifi waan west jennaa jechuudha maaliif opposite direction waan nuun jedheef jechuudha opposite waan nuun jedheef west jenna kanaafuu maal ta'a egaa akkan viidiyoo darbe keessatti hin jedhe daarishiniin riizaaltaantii maal ta'a isa veektoroota lamaan sadii fi veektoroota meeqa qabna sadii fi 6 kan qabnu miti reesitti yeroo riizaaltaantii keessatti daarishinii isaa maal ta'a isa veektirii guddaa ta'a jenneerra kanaafuu daarishinii isaa nuun dhibu amma maaginiitiidii isaa warraa arganna maaginiitiidii isaa maal ta'a sadii ta'a jechuudha sadii amma gaa sadii niitonii ta'a yuunitiin isaa niitonii ta'a maaginiitiidii isaa sadii ta'an yuunitiin isaa niitonii ta'a daarishinii isaa immoo isa guddaadha jennee egaa veektirii isa guddaa achi keessaa qabudha maal ta'a ST ta'a jechuudha ST ifama ST ta'a jechuudha perpendicular waliif ta'anu perpendicular waliif ta'an fakkeenyaaf ilaallu 6 fi 3 jedhee nuu kennee jira egaa asiin 6 kana fudhadha asiin immoo 3 fudhanna asiin 6 yuunitii jenneerra niitonii haa jennush asiin immoo 3 niitonii kana A jedha kanaaf immoo B jedha kanaafuu riizaaltaantiin kanaa maal ta'a riizaaltaantiin kanaa maal ta'a riizaaltaantiin kanaa FB jechuudha riizaaltaantii FB arriin isa kanaa maal ta'a arriin jechuudha R equal to maal ta'a B square raadikaal jechuudha raadikaal jalatti B square plus A square B maal ture 6 ture jechuudha B'n 6 ture B'n 3 ture A'n immoo 6 ture amma gaa waliin ilaala jechuudha guutummaatti kan balleessa kana riizaaltaantiin kanaa maal ta'a R
r square equal to a square plus b square jennee turre. Egaa r maal ta'a? Radical of maaliif as keessa raadikaala waan galchinuuf jechuudha. Raadikaala keessa yeroo galchinu r squareen raadikaala jala yoo r'dhaan baha. Isaan kun akkuma jiru meeqa ture? Eedhaaf meeqa kan ta'e ture? 6 square jechuudha. 6 square plus maaliif 6 square niwuutii ture egaa. Niwuutiiniin square keessa gala jechuudha. Maaliif yeroo achi bahu meeqa ta'a? 3 niwuutiin square. 3 niwuutiin squareedha. R maal ta'a? Wal qixa raadikaala 36 ida'uu 9 jechuudha. Niwuutiin squareedha kunis. Niwuutiin square gootu. Niwuutiiniin square ta'a jechuudha innis. Kanaaf fakkeenya waan fudhanneef. Yuunitii waan jenneerreef fakkeenya fudhannee yuunitii isaa. Waa biraas niwuuteenii ta'us dhiisuu danda'a jechuudha. Nuti niwuuteenii fudhannee waan jirruuf. Egaa meeqa ta'a? 36 fi 9 walitti daaneet riizaaltaantii isa meeqa arganna? Riizaaltaantiin kana raadikaala 36 ida'uu 9 meeqa ta'a? 45 ta'a jechuudha. Kanaafuu riizaaltaantiin keessan 45 niwuutii ta'a jechuudha. Kana raadikaala jalaas baasuu dandeessu, dhiisuus dandeessu jechuudha. Yeroo raadikaala jalaa baanu kan arganne jechuudha. 3 square fi 6 square 6.7 yuunitii ta'a jechuudha. Yuunitiin kun niwuuteeniidhaan baha jechuudha. Niwuuteenii waan fudhannee jirruuf nuti. Ittaansuudhaan maal argina? Example kana ittaansuudhaan maal argina? Exercise argina. If two vectors have equal magnitude, what are the maximum and the minimum magnitude of their sum? Egaa vectoroota lama kana viidiyoo darbe keessatti hojjedheen ture. Vectoroonni lama wal qixa ta'anii magnituudiin isaanii yeroo kam maximum ta'u yeroo kam minimum ta'u kan jedhu. Fakkeenyaaf fudhannuuti. Kanaaf A jennu. Kanaammoo B jennu. Kun maximum ta'a jechuudha. Maaliif directionii isaanii tokkodha. Magnituudiin isaanii equal magnitude qabu. Yeroo kamina maximum ta'u jechuudha yeroo kana. Maximum ta'u. Yeroo minimum ta'an immoo yoo B'n negatiiva ta'u jechuudha. Yeroo B'n gara negatiiva ta'u. Negatiiva B ta'u maal ta'u? Riizaaltaantii isaanii minimum ta'u jechuudha. Minimum ta'u jechuudha yeroo kana. Yeroo opposite directionii ta'an. Ittaansuudhaan maal argina? Example 1.2 dha. Two vectors have a length 4 km and 3 km. Two vectors have a length of 4 km and 3 km. What are the maximum magnitude, minimum magnitude of their vector sum? Egaa yeroo kam maximum yeroo kam magnitude isaa maximum inni ta'u yeroo kam minimum ta'a kan jedhu jechuudha. Vectoroota kana lamaaniif 2 km jedha 3 km jedha. Vectoroon kun lamaan kun ni jiru. Yeroo kamittidhaan isaan maximum ta'an yeroo kamitti kan isaan minimum ta'an. Maalli isaanii ida'amni vectoroota kana lamaanii jechuudha. Yeroo isaan maximum ta'an yoo same direction ta'an. Isa kanaaf 4 kanaaf kallattii kana hojjenne 4 km yoo jenne 4 km yoo jenne amma sadaffaadhaaf immoo 3 km yoo jenne maaliif kallattiin isaanii tokko yeroo ta'u maximum ta'a. Yeroo minimum ta'u immoo 4 gara kanatti ta'ee 3 immoo gara kanatti yeroo ta'u minimum ta'a jechuudha yeroo kana. Kanaafuu opposite direction yeroo ta'an jechuudha. Kanaaf asirratti fakkeenya nuu kaa'ee jira.
If two vectors are in the same direction, the magnitude of the sum will be maximum. The same direction yoo ta'u, maximum ta'a jechuudha. Maximum isaa. Resultant isa guddaan maal arganna? Torba arganna jechuudha. If the two vectors are opposite direction yoo ta'u immoo walitti dhaabni isaanii maal ta'a? Minimum ta'a jechuudha. Kiiloomeetira tokko ta'a. Yeroo walitti dhaanu immoo torba ta'a jechuudha. Asitti maaksimeemii irratti torba ta'a, minimeemii irratti waanii ta'a jechuudha. Section summary argina sana booda jechuudha. Section summary maal jedhaa? Vector addition is means of finding the resultant of number of a vector. Vector addition jechuun resultantii vectorootaa barbaadudha. Waa biraa miti. Addition vector jechuun resultantii vectorootaa barbaadudha. Fakkeenyaaf resultant yeroo jennu R equal to A plus B jennee viidiyoo darbe keessatti ilaallee turre. Akkasumallee R equal to A plus minus B jennee turre. Warreen akkasii jechuudha. Kun immoo subtraction isaa jechuudha. The subtraction of vector in addition is negative of the vector. Negative of a vector jennee turre. Subtraction akkuma isinii barreessa. Subtraction irratti ani yaadneen R'n wal qixa A plus additionii ida'ama negatiivii vectorii sanaa jechuudha. Vectoriin sanaa immoo B'dha jechuudha. Kun akkuma argitan kan subtractioniin kanadha jechuudha. Kana jechuun immoo A minus A plus negatiivii B jechuun immoo kan faana wal qixadha. A plus A minus B faanadha. A minus B faan wal qixa jechuudha. Kun akkamitti ta'e plus times B jechuun minus jechuun wal qixa minusiin waan nu kennuuf jechuudha. Itti aansuudhaan maal argina? Review questioniidha. Review questioniin maal jedha? What it mean by subtraction of vector? What it mean by subtraction of vector jechuun maal jechuudha? Subtraction of vector jechuun maal jechuudha? Maal jechuudha? Innis egaa vector subtraction is a process of taking a vector difference and in the inverse operation of the vector addition. Egaa vector addition maal jechuudha? Garaagarummaa vectoroota hir'isuu vectorii tokko nu kennee jira. Vectorii tokkorraa vectorii tokko hir'isuudha jechuudha. Difference isaati jechuudha. The process taking vector difference jedha. Kana jechuun A minus B jechuudha. Vectorii jiru tokkorraa vectorii tokko hir'isuun. Innis maanni inverse operation jechuudha. Inverse operation yeroo jennu A plus B jechuun fakkeenyaaf suma kana fudhannee A plus B jechuun inversiin isaa maal ta'a? Inversiin vector addition sun immoo addition irratti goonu B kana miti inversii isaa yeroo goonu maal goona? Minus isa goona jechuudha. Maal jechuudha? Inversii yeroo goonu A plus B kan inversii yeroo goonu inversii B kan maal ta'a? Minus jechuudha. Kanaafuu akkasiin ibsina. Subtraction of vector jechuun subtraction is the process of taking a vector difference and is the inverse operation to vector addition jechuudha. Inversii vector addition jechuudha karaa biraatiin immoo. Itti aansuudhaan gaaffii lammaffaan what it mean by resultant vector jedha. By resultant vector jechuun immoo maal jechuudha? The resultant vector is a resultant of adding two or more vector together. Resultant vectoriin vectoroota lamaa fi isaa ol walitti dha'uu jechuudha. Fakkeenyaaf kana A jennee fudhannu, akkasumallee kana immoo B jennee fudhannu, kana immoo C jennee fudhannu. Kana A jennee turre, kana B jennee turre, kana C jennee turre. Walitti ida'amni walii galaasaa jechuudha. Asii ka'a waan ta'eef asii ka'a. Asii ga'ee haga as gahutti maallaa arriidha jechuudha. Kanaafuu resultant jennee jechuudha. Walitti ida'ama vectoroota kanaati jechuudha. When you add a vector, you need to add both magnitude and direction. Egaa vectoroota kana yeroo walitti ida'anu magnitude isaa fi direction isaa walitti ida'ana jechuudha.
In other words, the individual vector can be replaced by the resultant where are overall effect of the in the same way. Egaa akkuma amma isiniif kaase A, B, C jedhee isinii fudhadhe resultantii isaa iddoo tokkotti ta'an inni bakka nu bu'e jechuudha. Resultantiin akkan amma isinii fudhadhee ilaaletti A jedhee B akkasii fudhadheen resultantii isaa R'dha kun jedhee isinii fudhadhe kun A'dha kun immoo B'dha kun C'dha jedheen R'n isaa kanadhaan isiniin jedhe maal bakka bu'aa R'n kun A bakka bu'a jechuudha. A plus B plus C bakka bu'aa jechuudha. R'n kun jechuudha. R'n A plus B plus C bakka bu'a. Taasisuudhaan gaaffii sadaffaan maal jedha? Two vectors A and B have the same magnitude of 5 units and they start from the origin. B points to the northeast and northeast and A point of the southwest exactly opposite to vector B. What would be the magnitude of the resultant vector Y? Egaa vectoroonni kun lamaan A fi B ni jiru. A fi B ni jiru. Innis maanii the same magnitude qabu. Magnitude isaan immoo 5 unitiidha. 5 unitiidha. Vectoriin kun lamaan isaanii wal qixa qabu jechuudha. Vectoriin kun V jennee bakka haa fudhannu. Maaloo haa fudhannu? V jennee haa fudhannu. Vectoroota kana jechuudha. Bakka bu'an maaliif the same magnitude dha waan nuun jedheef. Innis maanni vectorii kanaaf 5 unitiidha. 5 unity nu kennee jira. 5 unity erga nu kennee the same direction nuun jedhee jira. Egaa the starting from the origin jedha. Maali? Starting from the origin jedha. Tailiin isaa jechuudha. Tailiin isaa bakka inni irraa ka'u jechuudha. B point lamaan isaanii starting point origin irraati. A fi B jechuudha. B point to northern east dha. North east dha. Maaltu kan point B jechuudha. Vectorii B kun jechuudha. Vectoriin A immoo pointiin isaa maanni northern west exactly opposite to vector B jechuudha. Opposite ta'aafi. Vector maaliitiidhaaf? Vector B'dhaaf opposite ta'a jechuudha. Vector A kun. A opposite ta'aaf jechuudha B'dhaaf. Egaa maaluun jedhee jira asirratti the same magnitude. The same magnitude nuun jedhee jira. Kanaafuu magnitude the same taanaan oppositiin isaa immoo gargar nuun jedheera taanaan maal ta'a? Resultant vectoriin isaa 0 ta'a jechuudha. Maaliif? Opposite direction waan nuun jedheef jechuudha. Opposite direction waan ta'eef kanaafuu 5 kana maal jechuu dandeenya? 5 in waan nu kennee jiruuf 5 unit han 8 gamma han 8 nuti nuwanne jechaadha. Unit 5 unit point north east jennee barreessina jechuudha. North east yeroo ta'u north east kani maaliiti? Kani B jechuudha. Kan point B north east ta'a. 5 units naannoo kennee jiruuf. Kan A immoo south east waan nuun jedheef walitti daanagaa plus kan B immoo 5 minus unity isaa maal? Unit minus 5 minus 5 unit ifama plus net minus 5 unit maal jenna? South east jenna jechuudha. South west jenna. South west jennet kan wanneen kanaafuu ida'amni kanaa lamaan isaanii maal ta'a? 0 ta'a jechuudha. Maalis opposite direction waan nu kennee jiruuf jechuudha. Ittaan sudhaan gaaffiin naarfaffaa maal jedhaa? If two vectors have equal magnitude, what are maximum and minimum magnitude of their sum? Kana isinii hojjedheen ture jechuudha. Viidiyoo darbe keessattis viidiyoo kana keessattis hojjetameera jechuudha. Yeroo kamidhaan maximum ta'u? Yeroo kamidhaan maximum ta'u?
yeroo kam inni maximum ta'u, yeroo kam inni minimum ta'u. Yeroo the same direction ta'an direction isa maximum ta'a. Maaliif maximum ta'a? Maximum ta'a jechuudha. Yeroo minimum immoo yeroo opposite direction ta'an veektoroonni lamaan sun jechuudha. Kan inni bira darbuu dandeenya. If three vector have an equal magnitude can be if three vector have an equal magnitude can their sum be 0. Egaa explain godhina. Three vectoriin unequalidha. Unequal magnitude. Maal ta'uu danda'a jedha. Walitti dhaabni isaanii 0 ta'uu danda'a. Dhaabni fakkeenyaaf kana A jennee fudhannu, kana B jennee fudhannu. Unequalidha waan ta'eef egaa. Kana immoo C jennee fudhannu. Isa kana tokko jenne, isa kanaaf tokko, isa kana tokko jenne, tokko kiiloomeetira yoo jenne, isa kana immoo 2 kiiloomeetira yoo jenne, isa kana immoo 3 kiiloomeetira yoo jenne, unequalidha egaa. Walitti dhaabni kana 0 ta'uu danda'a jenna. Egaa kallattii garaagaraa fudhachuu dandeessu. Sadii inni as galgale kun akkas deebi'uu danda'a jechuudha. Akkas ta'uu danda'a. Akkas ta'uu danda'a. Ni ta'a moo hin ta'u kan jedhu isiniif hima jechuudha. Maal ta'uu danda'a? 0 ta'uu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf boksii kanaa fudhanna. Boksii kana fudhannaa gara kanatti kallattii kanatti 10 10 niwutoniidhaan harkifnaa jenna. Kanas ammas kallattii kanatti meeqaan harkifnaa? 5 niwutoniidhaan asitti harkifnaa jennu boksii kana. Boksii kana jechuudha. Gara kanatti immoo meeqaan harkifnaa jennu? 15 harkifnaa jennu. 15 niwutoniidhaan harkifnaa jennu. Kanaafuu dhaabni kanaa same direction waan ta'eef walitti daana. Meeqa nu kenna? 15 nu kenna. Isa kanaanis sichi waan harkifnuuf 15 nu kenna. 15 nu kenna. Kanaafuu dhaabni isaan kana lamaanii kallattii kana jiru 15dha. Isa kana kallattii kanaadha. Kanaafuu lamaan isaaniitiif veektoroonni jiran kun 3dha. Inni kun sichi 10, inni kun 5, inni kun immoo asiin 15. Kanaafuu opposite direction waan ta'eef dhaabni waliigalaa isaan kana maal nu kenna? 0 nu kenna jechuudha. Kanaafuu ta'uu danda'a. If three vectors have an equal magnitude. Unequal magnitude dha. Magnitude qixa miti. As 10, as 5, as immoo 15. Kanaafuu dhaabni waliigalaa isaa 0 ta'uu danda'a jedha. Kanaafuu ta'uu ni danda'a jechuudha. Kun example sirriidhaan simple example jechuudha. Kanaaf ta'uu danda'a jechuudha. Unequal yoo ta'an 0 ta'uu danda'u jechuudha. Inni itti aanu maalidhaa? 1.4 dha. Graphical method of vector addition kan jedhu. Har'aaf viidiyoon qabadhe kana fakkaata. Waan sirreessuu qabu akkasumallee waan yoo ariifadhee jiraadhes yookiin immoo waan sirreessu yoo jiraate yeroon as keessatti barsiisuu yaalu kana keessatti dogongorri jiraachuu ni mala. Kana sirreessachuu dandeessu yookiin hanqina koo natti himuu dandeessu. Koomentii jalatti naa barreessaa. Akkasumallee chaanaalii kana subscribe gochuun dagatina. Maaliif subscribe yeroo gootan notification haaraa waan galee yeroo notification haaraa isinii gala waan ta'eef yeroon viidiyoo haaraa hojjedhutti notification haaraa waan isin qaqqabuuf akka subscribe gootan. Akkasumallee hiriyoota keessaniif share gochuun dagatina. Akkasuma gaaffii qabdan bifa ifa ta'een koomentii jalatti naa barreessaa. Akkasumallee telegiraamii irratti waan gagalaksu ni jira waan ta'eef baruuf kan jedhu sarchi gootanii argachuu dandeessu jechuudha.